Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessa YouTube channel Dr. Nafi Argeetu official mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa kan argattan kan ittiin bohaartan kan irraa barattan kan keessatti of ilaaltan YouTube channel keessa. Egaa sagantaa keenya guyyaa irratti sagantaa addaa bifa addaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Sagantaa keenya guyyaa irraatiis baay'een keessan torban darbe keessa yookiin immoo yeroo darbe video prank harmee ko godhe yookiin immoo adda warqinesh namarraa yookiin immoo harmee naaf fayyadiin godhe baay'een keessan argitaniitu jedhee yaada. Warreen argine yoo jiraatan tariitii description keessa linkii kaa'een jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu. Dursa garuu namoonni haaraan gara YouTube channel keenya dhuftan yoo jiraatan baga nagaan dhuftanis ni jecha ammallee YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maamila ta'uu dandeessu. Kan biraa immoo subscribe kan jedhu cina namoonni join gochuu dandeessan join gochuudhaan jeje maamila ta'uu dandeessu jechuun barbaada. Egaa video yeroo darbe gadhiifne irratti video harmee ko prank goone irratti baay'een namoota biyya keessa biyya alaati even bilbila directis ta'e kanneen inboxii barreessaa turtanii kanneen comment illee barreessaa turtan baay'een keessan baay'ee na ajaa'ibe. Amma kana videoon sun namoonni baay'een isin jaalatu jedhee yaadne harmeen koo immoo maazeriin koos immoo deebii akkasiin deebisti jedhee si yaadne baay'een keessan deebii maazerii laatteetti yookiin immoo harmeen koo deebii ishee laatteetti baay'een keessan surprise akka taatan naaf galeera. Wanti adda ammoo jira kan isin dhufu. Mee videoon sun maal akka ta'e jalqaba irratti prank gochuudhaaf kaanee tarii ilaaluu dandeessu. Akka waananii shamarree tokko ulfeessee ishee dhiisee deemee boossee haadha kootti mattee haati koo immoo yeroo sana akkamitti akka isheen treat goote psychologically akkamitti hin boo'inii mee dhaggeeffadhaa. Ulfajii Afriitii garaadhaa qaba. Ulfajii Afriitiin garaa qaba. Akkamiin godha maraachuuf hin deemaan ilmoota eessaan geessamee faamiliin kiyyoo irra baran akkamiin ta'an. Barattuu isaati Alekki asumattiin baradha. Rifti Vaaliidhaan baradha. Feeneetii wajjin baranna. Mee maaltu mala? Argitaniitu. Bifa kamiin amma akka jalqaba irratti maal expect goona namoonni baay'een isaanii mucaan koo kanan gadhu deemasii baalagee jedhanii kan arrabsan jiraachuu danda'u. In arrabsine dhala kootiin jettee hin boo'inii jettee sistarii koodhaan immoo maal jetteeni? Silkii keessa silaa altii warroon laa wajjin ni taa'an. bakka boosisini ka'ii ofitti qabiiti gadi hin baasina teessoo wana keessa dhiisi. Ofitti qabii akkuma dhageessan jechuudha. Ofitti ishee qabii akka isheen sammuu ishee waan tokkoof hin goone rakkoon qabu kan biraa kan isin dhumu maal jettee? Isin boo'inii bakka dhiisi maali? Isin boo'iniiti iddisi sila olijjinaa isaa turtan ta'e rakkoon qabu maali? Rakkina maali qaba? Siyaa fuudhuuti mucaammoon guddifnaa dhalatuun boo'inishi. Mucaalleen guddifna rakkoon qabu waan tokko yaaddeenii sammuu kee of hin dhiphisinii. Kan isin dhibu yeroo takka beektu waan tokkotti namana viidiyoo nuti yeroo baay'ee gadhiifnu laayifii nama baay'eetu qabeettu. Nama ta'eetu naa bilbila biyya alaarraati imimmaan boosse baay'ee maanna seenaa kunatti fakkaate wanti kun narra ga'ee arrabsamee jibbamee maatiidhaanis jibbamee maatii gurbaanis jibbamee innis na irraanfatee na ulfeessee biyyaa ba'ee. Mimmaan qabachuun dadhabe yeroon respoonsii harmee kee ilaalee harmeen kee jabduu haadhaadha. Namoonni hedduun bilbilanii inboxii linaa barreessaa turan. Egaa namoonni baay'eenis immoo kan isin dhibu namoonni afur immoo surprise godhanii jiru harmee koo waan isaa ittiin surprise godhanii viidiyoo jedhee isinitti agarsiisa marsaattaan irratti. Ammallee namoonni baay'een illee kan quunnamaa jirtan dhiifama kan miseejii keessa hin argine yoo jiraattan dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Namoonni kontaaktii na gochuu barbaadan kontaaktii na gochuu dandeessu karaa keessaatiinis. Imeelii asirratti argamu kanaanis immoo na barreessuu dandeessu yookiin immoo WhatsApp nambarii kanarratti argamu na barreessuu dandeessu jechuun barbaada. Egaa maal jechuudha? Asirraa wanta barannu tokko maalidha? Maalirraa baranna? Maaliif hin kaas yeroo baay'ee piraankiin kolfa qofaaf yookiin immoo ittuma bohaaruu qofa osoo hin taane maalirraa baranna? Harmeen keenya asirratti waan tokko nu barsiifte yookiin maazeriin koo asirratti waan tokko barsiifte. Kan isin dhibu namoonni baay'een hundaa'u bilbilanii harmee kee irraa jaalalli qabee harmeen kee nama gaariidha kan jedhan baay'een isaanii ture jechuudha. Maalirraa baranna?
Egaa yeroo baay'ee dargaggoonni tarii namoonni baay'een keenya umurii kana keessas dabarsine ta'uu danda'a. Ijoollee keenya irrattis mudachuu danda'a ta'uu danda'a. Isiniinis mudachuu danda'a ta'uu danda'a. Yeroo takka sababa ijoollummaa irraan kan ka'e umurii ijoollummaa keessas dabarsineera. Ispeeshaalii waggoota 10 keessaaf waggaa 20 gara jalqaba. Utuun beekin dhiibbaa hiriyyarraan kan ka'e yookiin immoo pireejariidhaan kan ka'e sababa garaagaraadhaan kan ka'e yeroo takka immoo fiilingii yookiin immoo miirni to'achuu hin dandeenye tokko tokkos jiru. Rakkoon kun nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Garuu fakkeenyaaf hamma daa'imni keessan yookiin immoo yoo isin mudate tarii booda ijoollee godhachuu dandeessu baay'een keessan ijoollee of jalaa qabdu ta'uu danda'a. Wanti kun hiriyyaa keessanis mudachuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf hamma taateen kun mudateera. Akkuma jalqaba irratti argitan ishee mudateera. Battala sanatti utuu deebii biraa laatti itti harmeen kun utuu arrabsitee ta'e utuu ifattee ittiin ta'eeti. Naaf gala noormii hawaasaa keessan jiru yookiin immoo kabaja safuu aadaa wanti jedhamu jira. Yeroo takka garuu wantoota nuti ilaaluu qabnu jira. Fakkeenyaaf hammanii kana deeggaraan jira osoo hin ta'in wantichi takkaa uumameera. Happen godheera. Piraankiidha akka piraankiidha garuu irraa baranna. Wantichi takkaa ta'eera uumameera. Yeroo sanatti maal gochuu qaban? Shamarran tokko utuu arrabsamte jibbamte akkuma jalqaba irratti kaafne innis ishee dhiisee deemeera jennee kaafnee jirra. Kan biraan immoo deebiin haati laattuuf sun haati gurbaa laattuuf sun utuu arrabsoo ta'e yookiin ifannaa ta'e yookiin jibbiteeti sadarkaa maalirraan of ga'uu dandeessi. Fakkeenyaaf intala yeroo darbe of ajjeefte argineera baay'een keenya. Shamarreen kun abdii kutannaa keessa galti. Abdii kutannaa keessa yommuu galtu maal taate duwwummaatti dhaga'ama. Duwwummaan gaafatti dhaga'amu maalla nama hin qabu nama na jaallatu hin qabu jibbameera innis na jibbeera haati koo maatii haati koo fi abbaan koos na ajjeesu. Namni danda'utti sadarkaa maalii keessa galchuu dandeessu turte sadarkaa lubbuu ofii dabarsuu yookiin immoo of ajjeesuu keessa ga'uu dandeessu turte. Yookiin immoo ulfa sana ofirraa baasuudhaaf tarii ammoo hospitaala deemuu dhiisuu dandeessi sodaachuu dandeessi yookiin bakka biraa deemtee lubbuu isheellee gaaga'umsaaf dabarsuu dandeessi lubbuu daa'ima sanaallee balleessuu dandeessi. Daa'imni sun maal ta'uu danda'a waan ta'eef tarii biyya bulchuu danda'a dooktara ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a ogummaa ittiin biyya kana tajaajilu qabaachuu danda'a jechuudha. Daa'imni kuni fakkeenyaaf hamma dubartiin kuni oopshii lama qabaachuu dandeessi. Tokko abdii kutannaa keessa galtee dhiphina hamaa keessa galtee rakkoo fayyaa dhibeewwan garaagaraa dhibee garaachaas ta'e dhiibbaa dhiigaas ta'uu danda'a dipireeshinii yookiin immoo dhiphina hamaadhaaf saaxilamuu dandeessi. Kan itti aanu jaalalleen kun na jibbeera. Haati koo abbaan koos na jibbaniiru maal jedheen haadha koo fi abbaa koo mul'adha. Ollaan maal naan jedhu hiriyoonni koo maal naan jedhu. Kan biraa immoo haati gurbaas na jibbitee jettee maaldhaa mucaa kana guddisuu hin danda'u jettee maal gochuu dandeessi? Mucaa kana ofirraa baasuu. Tokkoffaa rakkoo biraaf saaxilamuu dandeessi. Lammaffaa immoo daa'imni kun karaatti badaa jira. Daa'imni kun dhalatee iddoo guddaa ga'uu danda'a. Sabaaf biyyaaf ofiisaaf maatiifas bu'aa guddaa buusuu danda'a. Opshiniin biraa lubbuu ishee irratti murteessuu dandeessi. Maaliif isinitti meera ispeeshaalii amma umuriiwwan 20 jalqabaa yookiin 10 jalqabaa keessatti hormooniin jijjiiramni hormoonii waan jiruufi waa xiqqoo gochuutti ariifatu. Yeroo baay'ee namoota lubbuu isaanii balleessan yoo ilaaltan of ajjeesu namni tokko na of ajjeesu yommuu abdii kutannaa keessa galu yommuu jaalalaan miidhamu yommuu waan nyaatu waan dhugu dhabu ta'uu danda'a jireenya qaala'insi jireenyi baay'eetti cimuu ta'uu danda'a miira abdii kutannaa keessa gala hormooniin sammuu isaa keessa jiru waan jeeqamuufi gara of ajjeesutti ga'uu danda'a jechuudha. Rakkoo kanaaf illee saaxiluu danda'a. Dipireeshinii hamaa keessa yommuu galtu, dhiphina hamaa keessa yommuu galtu, abdii kutannaa hamaa keessa yommuu galtu gara of ajjeesutti deemuu dandeessi jechuudha. Isheenis dhabamte, mucaanis dhabame. Maatiin ni gaddu, biyyis ni gadda. Sini galeera. Kanaaf asirratti harmeen kun ogeettiidha dhugaa dubbachuudhaaf jedhanii yaadammanii. Kana jechuun harmeewwan kan biraas akkanatti aakti godhu. Baay'een isaanii akkasitti aakti gochuu danda'u, kan hin goones jiraachuu danda'u. Jajuuf osoo hin taane asirratti deebii isheerraa maal hubanna? Dhugaan isinitti immoo baay'ee naati maadariin dhugaadha isheeti. Gaafa dhuma irratti piraankii tuutti himnee akka tokko naatee dugdanna cite jettee yeroo isheen dubbatte dhageessaniitu. Garuu maal goote? Tarii anis ilmaan of jalaa qaba. Shamarran of jalaa qaba. Wanti kun takkaa uumameera. Waan tokko yaaddeeni isa ni amansiifna. Siistarii koodhaan immoo maal jette ofitti ishee qabi. Rakkoon qabu. Mucaa zootee maal goona hin guddifnaatti jette jechuudha. Kanaaf ifaadha jedhee yaada. Harmeen deebiin ishee ilaalte baay'ee namoota baay'ee saspeensi godhe. Namoota baay'ee sarpiraayiz godhe. Harmeen deebiin ishee ilaalte namoota baay'ee sarpiraayiz godhe. Akkuma isinitti himee
intalli kun yookiin immoo shamarreen kun sadarkaa waan baay'ee keessa of galchuu dandeessi. Araada kan biraa keessa of galchuu dandeessi. Lubbuu ishee irratti murteessuu dandeessi. Lubbuu mucaa irratti murteessuu dandeessi. Of ajjeesuu illee dandeessi. Biyyaallee baatee booduu dandeessi. Annan kan naquunname kan naan jettee an biyya Oromaan jira kan naan jette jirti. Seenaa akkasiin qaba. Na jibbamee, ollaan na jibbee, maatiin na jibbee. Kushiinaa namaa keessatti yeroon itti agabuu koo bulee baraa keessa deemeen biyya Oromaa deeme. Agabuu koo buleera. Seenaa kun waan dubbattiin natti dhaga'ame. Namoonni baay'een kan fiil godhan baay'een isaanii jiru. Kanaaf gabaabadhumatti wanti tokko ni uumamaa yeroo baay'ee keessumaati tiineejariin yookiin immoo shamarran keessumaati dhiiris ta'e shamarranii murtoo lubbuu ofii balleessuudhaaf ariifachuu hin qaban. Fi sababa umuriidhaan kan ka'e keessumaa yeroo baay'ee waggaa 10 wayii keessa 20 wayii keessa inni jiranii murtoo ariifannaa ta'e yookiin murtoo miira irratti hundaa'e fudhatti murteessuu danda'u jechuudha namoonni baay'een isaanii. Sababa kanaaf maazariin asirratti harmeen keenya waan guddaa nu barsiifte jechuudha. Baay'ee waan guddaa irraa baratte jedhee yaada kana kanan kaaseefis ittiin kolfuu ittiin bohaaruu qofa osoo hin taane ittiin bohaaraa waan tokko barumsarraa akka argannuuf jedhee yaada kana kaase. Kanaaf deebiin harmee waan guddaadha waan addaati. Sadarkaa biraa keessa namni kamiyyuu nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Daa'imman keenya illee obbolaa keenya illee tarii obbolaa durbaa qabaachuu dandeenya. Yoo hin qabnu ta'ellee hiriyyaa qabaachuu dandeenya. Ta'uu baannaan immoo daa'imallee godhachuu dandeenya gara fuulduraatti jechuudha. Kanaaf kan immoo daa'ima of jalaa qabdanis jirtu. Sababa kanaaf yaada kana kaasee ibsuu barbaade akkamitti maneej gochuu dandeenya. Rakkoowwan uumaman tokko akkamitti furuu danda'ama. Namni sun fakkeenya namoonni intalli kun baay'ee dhiphatteetti bo'aa turte argitaniittu yeroo kana bifa kamiin furuu yaalte. Maazariin bifa kamiin tasgabbeessite kan jedhu asirratti waan guddaa barannedha yaada. Namoonni baay'eenis egaa maazarii baay'ee jaallattanii koomentiin keessaan dubbisaan ture kanneen keessaan na barreessitan kanneen biyya alaa biyya keessaa illee na bilbilaa turtan jirtu baay'een keessan. Kanneen immoo sarpiraayiz gochuu qabna maazarii kee harmee kee jettanis jirtu namoonni na quunnamtanii hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha laayik utuu hin godhiniin bayinaa sheer illee godhaa guddaa galatoomaa fayyaan dhabina.